Akkam nagaa keessanii jirtu chaanalii kana subscribe gooteen hordofaa jiraachuu keessaniif hedduu galatooma. Amma barnootaan isinii qabadhee jiru waa'ee umurii da'umsaaf gaarii hin taaneen da'uu fi rakkoo inni fiduu danda'u kan jedhudha. Dhala namaa keessatti umuriin gaarii hin taaneen jiru, haa ta'u malee da'umsaaf yookaan mucaa godhachuuf umuriin gaarii hin taane kan jedhaman jiru. Isaan kun umurii akkamiidha? Akkasumas immoo kana wal qabatee haadha irratti haa ta'u daa'ima irratti rakkoo akkamii fida umurii da'umsaaf gaarii hin taanetti da'uun kan jedhudha. Mee akka armaan gaditti hordofaa. Akka waliigalaatti dubartiin tokko erga marsaa laguu arguu eegaltee hanga marsaan laguu dhufuu dhiisutti ulfooftee da'uu ni dandeessi. Kun egaa giddu galeessaan dubartoota hedduu keessatti waggaa 12 hanga waggaa 51ttidha jechuudha kan marsaan laguu dhufee badu. Haa ta'u malee fayyaa haadhaaf daa'imaaf akkasumas immoo rakkoo ulfaaf da'umsa waliin wal qabatanii dhufan kan itti xiqqaa ta'an giddu galeessaan yeroo umuriin haadhaa 20 hanga 35 gidduu jirudha. Kanaaf egaa haati tokko ulfooftee osoo deessee baay'ee gaariidha. Kan umurii rakkoon ulfa waliin wal qabatee dhufu xiqqaadha. Daa'imni isheen deessus fayya qabeessa dhibee biraa hedduu kan hin qabne kan jedhamu yeroo hedduu umuriin haadhaa waggaa 20 fi waggaa 35 gidduu yeroo ta'udha. Dubartoonni yeroo dhalatan seelii hanqaaquu biliyoona 2 ta'u waliin dhalatu. Lakkoofsi kun hir'achaa deemuun naannoo waggaa 37 dubartiin tokko hanqaaquu 25,000 akkasumas naannoo waggaa 51 hanqaaquu 1,000 qofa qabdi jechuudha. Miliyoona 2 kan ture hir'achaa deemuun naannoo waggaa 51 hanqaaquu 1,000 qofatu hafa jechuudha. Kun egaa giddu galeessaanidha. Haa ta'u malee yeroo lakkoofsa 1,000 jennu kun baay'ee fakkaata. Lakkoofsi kun baay'ee haa fakkaatu malee sadarkaan ga'umsa isaanii yookaan kwaalitiin hanqaaquu kanaa gaarii kan hin taanee fi kan gad bu'aa ta'edha jechuudha. Akkuma umuriin dabalaa deemuun carraan ulfaa'uus hir'ataa deema. Fakkeenyaaf ji'a 3 walitti fufinsaan yoo yaalan yookaan mucaa godhachuuf yoo yaalte yookaan wal quunnamtii saalaa gaggeessite jechuudha. Carraan ulfaa'uu umurii waggaa 25tti parsantaa 18. Walitti fufinsaan ji'a 3 mucaa godhachuuf yoo yaalte carraan ulfaa'uu umurii naannoo waggaa 25tti parsantaa 18, naannoo waggaa 30 parsantaa 16dha, naannoo waggaa 35tti immoo parsantaa 12dha jechuudha. Akkasumas naannoo waggaa 40tti parsantaa 7dha. Kana jechuun egaa gad bu'aa deema jechuudha carraan continuously ulfa godhachuuf yookaan mucaa godhachuuf yoo yaalte carraan ulfaa'uu akka umuriin dabalaa deemuun gad bu'aa deema jechuudha. Kan waggaa 25tti ji'a 3tti parsantaa 18 ture waggaa 40tti immoo gara parsantaa 7tti gad bu'aa jechuudha. Umuriin da'umsaaf gaarii hin taane kan jedhaman bakka lamatti qoodamu. Inni jalqabaan umurii ijoollummaadhaan ulfaa'uudha yookaan waggaa 20 dura jechuudha. Inni lammaffaan immoo erga umuriin deeme yookaan erga umuriin waggaa 35 ol ta'ee ulfaa'uu danda'uudha jechuudha. Kan egaa bakka lamatti qoonnee ilaalla. Mee jalqaba erga umuriin ture da'uu fi rakkoo inni fiduu danda'u ilaallu. Yeroo hedduu erga umuriin deeme ulfaa'uu kan jennu yookaan advanced maternal age kan jedhamu yoo umuriin haati tokko itti ulfoofte waggaa 35 ol ta'edha. Kun egaa akka qorannoon agarsiisutti dubartiin tokko waggaa 35 booda erga umuriin waggaa 35 ta'e booda yoo ulfoofte advanced maternal age jedhama. Kun immoo waan mataasaa waan qabatee dhufu qaba jechuudha. Kana jechuun mucaa godhachuufidha kan yeroon sokke malee qaamaan dulloomteetti jechuu miti. Nam tokko waggaa 35 yeroo ga'u qaamaan dulloomeera jechuu hin ta'in mucaa godhachuufidha kan inni umuriin deeme kan jedhamu. Haadholiin waggaa 35 booda ulfaa'an hedduun mucaa nagaa naguma kan da'anidha. Haadholiin hedduun waggaa 36-37tti rakkoo tokko malee mucaa nagaa ni da'u. Hedduminaan jechuudha. Haa ta'u malee kanneen umurii waggaa 20 hanga 35 gidduu jiran waliin yoo compare goonu kanneen kana wajjin yeroo ilaalamu dhibeewwan adda addaa ulfaaf da'umsa wal qabatanii dhufan akkasumas fayyummaa mucaa isaanii kana biratti hedduminaan ni mul'ata. Waggaa 20 hanga waggaa 35 gidduu kan jiran haadholii umurii kana gidduu jiran biratti gaafa ilaalamu xiqqoo rakkoowwan ulfaa fi da'umsa wajjin wal qabatan isaan kana biratti baay'ata malee waggaa 35 booddee mucaa noormaalii rakkoo tokko malee da'uun hin danda'amu jechuu miti. Hedduun isaanii nagaama da'u mucaa nagaa ta'es da'u jechuudha. Garuu comparatively kanneen waggaa 20 hanga 35 keessa jiran gaariidha.
Mee waggaa 35 booda ulfaa'anii da'uun rakkoo akkamii fiduu danda'a jennee yoo ilaalle mee akka armaan gadiittidha. Isaanis jalqabaan ulfaa'uuf rakkachuu yookaan difficult conceiving. Akkuma sila jenne akka umuriin dabalaa deemuun yeroo yaalaan carraan dafanii salphaatti ulfaa'uu gad bu'aadha jechuudha. Difficult of conceiving kun immoo ulfaa'uuf rakkachuun kun immoo maal fidaa? Umuriin deemaa waan jiruuf akka dafanii gara mana yaalaa dhaqanii ogeessa mariisan yookaan fertility treatment akkasii godhan yaala akka barbaadan taasisa jechuudha. Inni gara biraan ulfi ofiin ba'uu yookaan miscarriage in early pregnancy. Ulfi ofuma isaa namarraa ba'uu kunis kanneen waggaa 20 hanga 35 gidduutti ulfaa'an biraa wajjin gaafa ilaalamu yoo waggaa 35 booddee ulfaa'an carraan ulfa ofiisaa haadharraa ba'uu ol ka'aadha jechuudha. Inni gara biraan daa'ima dhibee kiroomosoomii yookaan kiroomosomaan abnormality kan jedhamu yookaan dhibee qaamaa qabu da'uu chromosome or other abnormalities with the baby. Fakkeenyaaf Down syndrome kan jedhamu yeroo hedduu haadholiin umuriin isaanii waggaa 35 ol ta'e yeroo da'an Down syndrome yookaan chromosome 21 irratti dhibee qabatanii kan dhufan carraan da'uun isaanii ol ka'aadha jechuudha. Akkasumas immoo dhiibbaa dhiigaa fi dhibee sukkaaraa ulfa duras ta'e ulfa waliin wal qabatanii dhufaniif saaxilamuun isaanii ol ka'aadha. Haati tokko erga umuriin ishee waggaa 35 darbee booddee ulfoofte pregnancy induced hypertension gestational diabetes mellitus kan jedhamanii sababa ulfaa dhiibbaa dhiigaa dhufuu fi sababa ulfaa sukkaara dhufuuf saaxilamuun ishee ol ka'aadha. Akkasumas immoo umuriin deemaa yeroo deemu dhalli namaa dhiibbaa dhiigaa dhibee sukkaaraa akkas kana godhata jechuudha. Kanaafuu kun immoo ulfarrattis ta'e daa'ima irratti dhiibbaa mataasaa qaba. Inni gara biraan haadhi taa'umsa gadameessaa fi mucaa sirrii ta'uu dhabu haalli itti mucaan taa'e haalli itti gadameessi taa'e sirrii ta'uu dhabuudhaan ofumaan da'uu itti cimuu danda'a. Gadameessi fakkeenyaaf gara gadi bu'ee taa'eera taanaan ciniinsuudhaan da'uun itti cimuu danda'a jechuudha. Kanaaf baqaqsanii yaaduu barbaaduu dandeessa. Akkasumas immoo haalli itti mucaan taa'u sirrii ta'uu dhiisuu danda'a yoo umurii waggaa 35 booddee da'an. Osoo yeroon hin gahin da'uu yookaan preterm birth osoo ulfi yeroon isaan gahin dursanii da'uun warra kan biratti xiqqoo baay'ata jechuudha. Akkasumas immoo daa'ima ulfaatinni qaamaa xiqqaa ta'e godhachuu low birth weight yookaan ulfaatinni qaamaa daa'imaa xiqqaadha kan jennu yeroo dhalatan yoo kiiloo 2.5 gadi ta'edha. Kanneen waggaa 35 booda ulfaanii da'an egaa yeroo malee da'uu amala akkasii qabu. Akkasumas immoo daa'ima isaanii xiqqoo ta'uu danda'a jechuudha ulfaatinni qaama isaa. Kun immoo daa'ima irratti dhiibbaa mataasaa qaba. Erga umuriin sokkee yookaan erga umuriin deeme booda ulfaa'anii da'uun rakkoo akka armaan oliitti kaasne qaba jenneerra. Amma immoo umurii ijoollummaan ulfaa'uuf da'uu kan jedhudha inni lammaffaan. Inni kun egaa umurii ijoollummaan ulfaa'uu yookaan adolescent pregnancy kan jedhamu waggaa 20 dura yoo ulfaa'anidha jechuudha. Umuriin waggaa 20 dura ulfaa'an kunis dhiibbaa mataasaa qaba. Akka addunyaatti dubartoonni umuriin isaanii 16 hanga 19 gidduu ta'an miliyoona 16 ta'an waggaa waggaan ni da'u jedhamee tilmaamama. Teenager pregnancy yookaan adolescent pregnancy waggaa 16 hanga 19 gidduu kan jiran dubartoonni miliyoona 16 waggaa waggaan ulfaa'anii da'u jedhamee tilmaamama. Kun ammoo da'umsa waggaa waggaan uumamu keessaa persentaa 11 ta'a jechuudha. 11% of overall births worldwide. Kanaafuu da'umsi persentaan 11 dubartoota umuriin isaanii waggaa 20 guunne irraa argama jechuudha waggaa waggaadhaan. Biyya guddataa jiran keessatti sababa dubartoonni umurii waggaa 14 hanga 19 ittiin lubbuu isaanii dhaban keessaa ulfii fi da'umsi waliin kan wal qabate isa olaanaadha jechuudha. Biyyoota guddataa jiran jechuudha akka biyya keenya keessatti sababa dubartoonni umurii waggaa 14 hanga 19 ittiin lubbuu isaanii dhaban keessaa inni jalqabaaf inni olaanaan ulfaaf ciniinsuu yookaan ulfaaf da'umsa wajjin kan wal qabatedha jechuudha. Kanaaf egaa umurii waggaa 20 dura da'uunis rakkoo mataasaa hedduu qaba jechuudha. Akkasumas haadhaa fi daa'ima irratti illee dhiibbaa hedduu qaba. Daa'ima garaa jiru irratti illee yeroo da'umsaa illee dhiibbaa hedduu qaba jechuudha. Umurii waggaa 20 dura ulfaa'anii da'uun. Waggaa 20 dura ulfaa'anii da'uun maaliif rakkoo akkasii qabaate yoo jenne inni jalqabaan ga'umsa dhabuu qaamaa yookaan biological immaturity'dha. Umurii kanatti qaamni isaanii kan ulfaa'uuf da'uuf barbaachisu hunduu maturii miti jechuudha guutummaa guutuutti. Akkasumas immoo haalli jireenyaa, qabeenyaa, barnootaa fi nyaata isaanii kan gaarii hin taane ta'uun kan wal qabatudha.
teenager pregnancy yookaan adolescent pregnancy kan jedhamu kun umurii waggaa 20 dura ulfaanii da'uun kun yeroo hedduu biyyoota sadarkaa guddina isaanii gad bu'aa yookaan biyyoota guddataa jiran keessatti mul'ata. Kun immoo egaa ijoollummaadhaan kanneen heerumanii ulfaanii da'an hedduun isaanii sadarkaan barnoota isaanii kan gad bu'aa ta'e, qabeenyi isaanii yookaan kan galii hin qabne, galii mataa isaanii kan hin qabne jechuudha. Akkasumas immoo haalli jireenyaa isaanii gaarii kan hin taane, hanqina nyaataa kan qaban yookaan hir'ina nyaataa kan jennu malnutrition kan qaban waan ta'eef kun immoo egaa haadha irrattis ta'e daa'ima irratti miidhaa mataa isaa qaba jechuudha. Inni garbiraan umurii kanaan kan ulfaa'an hedduun hordoffii ulfaa kan hin qabnee fi gargaarsa maatii kan hin qabne ta'uun kan dhufudha. Dubartoonni hedduun umurii ijoollummaadhaan kan ulfaanii da'an hedduun isaanii sababa economical problem, family problem, rakkoo maatii wajjin wal qabatu yookaan economii wajjin wal qabatu waan ta'eef hedduun isaanii gargaarsa maatii kan hin qabne akkasumas immoo hordoffii ulfaa kan hin taasisnedha jechuudha. Kun immoo hordoffii ulfaa gochuu dhabuun, gargaarsa dhabuun immoo haadha sanarras ta'e daa'imarra dhiibbaa mataa isaa geessisuu qaba jechuudha. Fakkeenyaaf carraan hir'ina dhiigaa godhachuu, carraan dhiibbaa dhiigaa kan ulfa waliin wal qabatu godhachuu, carraan ofiin da'uu dadhabuu yookaan ciniinsuun da'uu dadhabuun ol kaadha jechuudha. Umurii waggaa 20 dura da'uun akka isaan hir'ina dhiigaa godhatan godha, akka isaan dhiibbaa dhiigaa sababa ulfaan dhufu qabaatan godha, akkasumas immoo ofiin ciniinsuun da'uu dadhabuudhaan baqaqsanii yaaluu barbaaduun ol kaadha jechuudha kanneen umurii ijoollummaadhaan da'an biratti. Akkasumas immoo daa'ima yeroo malee dhalatee fi kan ulfaatina xiqqaa qabu da'uun rakkoo kana waliin wal qabatanii dhufaniif saaxilamu jechuudha. Akkuma isla jenne waggaa 35 booda da'uun akka isaan dafanii yookaan preterm birth osoo ulfi yeroon isaan ga'in akka isaan dhalatan taasisa hedduu isaanii. Akkasumas immoo ulfaatinni qaama daa'imaa hedduu biratti gad bu'aadha yookaan ga'aa kan hin taane jechuudha. Akkasumas immoo waggaa 20 dura da'uunis akkasuma preterm ta'a yeroo malee dhalata daa'imni, akkasumas immoo ulfaatinni qaama daa'imaa xiqqaa kan ta'e ta'a comparatively. Yeroo hundatu hin ta'in kanneen waggaa 20 hanga 35 gidduu jiran biratti gaafa ilaalamu waggaa 20 dura da'uu fi waggaa 35 booda da'uun kanneen kana fida jechuudha. Kanaafuu hanga danda'ametti umurii waggaa 20 duraa fi umurii waggaa 35 booda daa'ima godhachuu dhiisuun gaariidha. Subscribe gochuu waan hordofaa jirtaniif hedduu galatooma. Gaaffii fi yaada qabaannaan koomentii jedhan akka turtii gaarii.